deebisuu fi dadhabde maal gootaa irratti ceeta. Viidiyoo bayi deebis. Gaaffiin inni si gaafateef deebisii fiiti gaaffii barbaadda. Deebisa. Abbaa Caali viidiyoo bayee naa gaafata. Amma akkati sodaataan jirre maaliin an beeka. Fuula kee agarsiisa akkan agarsiiset. Amma gaaffiyaan amma si gaafate kana naa deebisi dadhabe. Viidiyoo bayi na gaafata. Mee fuulli kee sodaan sirra dhibuu isaa. An viidiyoo ajaja kan keetii hin ba'u yoo irratti tole nan ba'a yoo irratti hin tole hin ba'u. Fedhii kan kooti nan ba'a. Maaliif na sodaata? Maaliif na sodaata? Ansi lakki si sodaatee viidiyoo bee bara. Wallahi ana viidiyoo si baase. Fuulli isaa si sodaachiseen viidiyoo si baase. Muddamee haasaa jira jennaanan. Dhaggeeffadhu gaa. Muddamne sitti agarsiisa. Ani Awalee koo wajjin dhufee jira mana dhaqinuu bane. Ansi sodaachiseen viidiyoo si baase ati immoo na sodaachiseen viidiyoo si baase. Dhiira rabbiiti la. Abbaa Caalii kun dhiira. Abbaa Caalii isin dinqisiifadheen deema yoon deemes. Garuu dhaggeeffadhu awwalee. Namicha viidiyoon baatu ati. Ani viidiyoon baatu. Ansi sodaachiseen viidiyoo si baase. An viidiyoon si baase ati immoo na baasuu hin dandeessu siin jedhe kanuma bara. Si gala. Ansi sodaachiseen si baase. Naasise miti. Immoo na baasuu hin dandeessu. Maqaa koo beektaa garuu. Akkas amma gaafii deebisi. Maqaan koo jaal gaggabsaa beektaa ana jaal. Gaafii deebisi adaraa waaqa jiraata. Dhagai an jaal gaggabsaan jedhamu. Jaal gaggabsaa. Eesh gaafii biraan si gaafadha. Konsitti ulfaatee gaafii biraan si Yoo gaafadha. deebistu malee gaaffii tokko nan gaafatu. Amantaan kee maali? Tokko. Amantaa qabdaa walee. Gaaffii tokko nan Dura gaafatu. gaaffii isaa Ana jaal deebisii gaggabsaa. amantaa Gaaffii koo deebistu malee nan gaafatu. Dhagai jaal Saala maa gaggabsaa. ol si deebisne. Deebii Uummanni deebistu malee ragaadha. nan gaafatu. Uummanni ragaadha saala maa ol si deebisne. Ati namichi viidiyoo banachuu hin dandeenye gaaffii maalii deebisuu dhufta siluma. Hin sodaadhu gaanii sodaa keetiin hin ba'u bara. Ati sodaa kootiin baate ani immoo sodaa kan keetiin hin ba'u. Viidiyoon si baase baranuma. Viidiyoo bee nama baate kulo. Namni na guddisine An sodaa keetiin hin ba'u bara. Fedhii kan kootiin malee hin ba'uun. Namaa hin namni hoogganamu. sodaan akkanatti taa yaasaam dhiirri. Jaal gaggabsaa laal. Amantaa Jaal qabdaati. gaggabsaa fakkeenya godhan. Amantaa Abbaa qabdaa Caaliis fakkeenya godhan. Abbaa Caaliis Amantaa qabdaa walee. Amantaa qabdaa walee. gaggabsaaf abbaa Caalii fakkeenya Amantaa godhadhu qabdaa? akka dhiiraattas bahime. Agartee gaala nama amantaa hin qabne jechuudhaati. Nama amantaa hin qabne nama zimmedee Waajiin koo naasini naasa'u jaalfin caasiis Kanaafuu akkana. dheengadallee barsiisaan keessan dafqee duhee gaafii deebisuu dadhabee iyyee muddamee dafqee Amma laalime. atillee Istaayilii Nama waajii gaaffii laa kun waan barsiisaan kan kennan deenya maaliin istaayilii waajiiti laa kun ilaali. kennaa mee calliseeti kennaa callisi si wajjin hatamaan jiru dheengadda barsiisaan kan kee muddamee ofitti alba'ee ba'ee dheengadda gaafii tokkotti deebisuu dadhabee nu sa'a tokko sa'a lama wayii deebisnee fi inni garuu muddamee dafqee ofirratti alba'ee ba'ee deema atillee akkasuma jechuudha deebisaa ture ani ofirratti Akkasii kunoo. alba'e kaliidoo sidha dhugaa rabbi. gaafii tokko hin deebisne Malee wallaahi gaafii waajiin tokko hin kophaasa salgan deebisne isaanii iyyisiisee ba'e mina. surreen isaa gaafa sosoo laalame Waajii kun ilaa. Waajii istaayilii jedhama waan laa. dhabu. Istaayilii waajii kana laalime haasaan qaqqabda. Istaayilii waajiiti kun ilaa. Bakka akkasii xumurree jirra. Maaliif jennaan deebii hin qabdan waan ta'eef. Gaaffiin koo deebii dhabe? Gaarii miti. Oshi gaaffiin immoo deebi'a dhabu viidiyoo baate immoo nan Amantaan gaafachuu na qabdu. gaafachuu eeyyameera. Deebiin dhibbaa dhibba sitti deebi'ee jira. Oromoo dhagaa. Atiyyuu naa Na deebii. gaafachuu eeyyameeraaf Atiyyuu nan naa deebisa deebi'ee viidiyoo jira baasa. Abbaa Caali. Dhibbaa dhibba si Na deebi'e. gaafatu viidiyoo baasa. Abbaa Caali. Dhibbaa dhibba si Viidiyoo deebi'e. bayi na gaafatu. Dhibbaa dhibba si deebi'ee deebiin kan kee. Kanaafuu Tole. awwaleen deebii hin qabdu. Waliigalleerra amma. Waliigalleerra Waaqa waan waaqessuun illee hin barbaade na qabu. gaafadhu viidiyoo bayi. Bakka waajiin harkisee deemaa deema jechuudha awwaleen. Bakka waajiin asii fachi fuudhee deeme harkisee. Obboleessoo. Oolaa jechuudha kanaafuu. Obboleessoo. Awwalee. Namni gosa hin qabne jedhan Kaalido. Kaalido. Namni gosa hin qabne nu warra soddaa ebeluutii Gosa jedhanii beektaa. Akkasi wallaahi. Namichoo. Awwalee. gaafa- Seeratummaa kan jedhamu. Maal godha beektaa? Waajii keetii fi maalii kee yoo barbaadde dhaqiiti luba balaa inni sarkaayyuu fide yoo barbaadde jara warra eenyufa. Jaalfin Sigalee caasisi isa dura maqaan iyyuu dhaqii isaa. fidiin wajjin Abbaa haasa'u Caali. qophiidha. Jaalfin caasisi maqaan. Jaalfin Sigalee. caasisi maqaan. Jaalfin caasisi. Nama uda nama gaafii tokko deebisuu dadhabee surree Si dhufee? Jaalfin caasisi jedhama. Waa'ee namaa dhiisiiti amma awwale. akkasii Abbaa Caali. deema wajjin deema. Awwalee musammaa. Viidiyoo bayi naa gaafatu waa'ee amma. Kaalid viidiyoo bayi naa gaafatu. Khalid, Na wajjin haasoftaa amma salphaadhumatti gabaabinumaan. Ustaz Abbaa Akka nama Caalidha. akka keessan viidiyoo baye nan haasaa garuu Kaalidii nan barbaada nan deebisa waan an gaafatame hundasa. Waa tokkollee waa tokko wajjin waan deebisuu qubataan qabdu jira awwalee Wallaala musammaatti waan taateef maqaan ati. koo jechuurraa waan hafe kiristiyaanni atilee kiristiyaa dabalamte kiristiyaanni Nan ragaa deebisa. gaafatame deebisuu kan dandeenye ni beekna nu dhiisi Nama awwalee kuma 300 dhagaa jira Awwalee nan ko. deebisa. Nan awwalee deebisa. kiyya Nan deebisa viidiyoo naa awwalee waan sitti hima please mee ana ashi an sin gaafadha naa deebisish Kaalidii nan barbaada.
إيش أنا أنسين قفد إيش أمانتين كي مالي إيش من أنا دبس amma fakkeenyaaf sila mana koo ustaazaa madhufee dhagaa ustaazaa madhufee bilaaliin baqatee waadii waliin qabate anis immoo isin nan baqadde nan sodaadhe baqa Khaalidii nan qabadhe قربة أولي واي نما تو كنوتين كاسين إلا لجفت واي موبايلي هركا قبض له نوتين كاسين أولي تيجي هاسي أنا أبى جاليت أجلسا أنا واي خالد بيك واي أمدي كم بيك أبى جالي وجن أبى أولي تيجي هاسي ولي قال لا ولي قال لا Khaalid sin sodaate yoo jedhe sin tandar babba taal sin sodaadhe jedhu bani mi إيسي واي صدا إيسي جده تمام مالقود أنا وجنها صفت أمت أمانتي كي مالك جنة تسورن ديسا yoo Khaalid akka kennate tandar basinit waa'ee kan kooti yoo ta'e sidii siiti barsiisota kan keessatti deemtu kana wallaahi kolaasnee himaatti galchine. Barataa jaraa sodaataa jirta Khaalid. Barataa barsi. Egaa yoo waa'ee jiraa ta'e hunda isaanii bukkee irraa kaasnee kolaasnee deemgatti galchine amma mana keenya danda'anii seenuu si gala. Amma kanaafuu ati amantaa kan keenya maddu dura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baaba irratti waan haasa'in bakka amma baabaa kabajan nan kabajan. Maami jirtu maali jarana? Maal baaba Khaalid nu rabbashaa jirtu baabaa koo. Alhamdulillah rabbil alamin amma namni rabbashaa rusimata era zamana kana asirratti. Dhiifama godhaa baaba yoon balleesse dhiifama godhaa. Gara amantaa abbaa keetiitti itti deebi gara amantaa irra dhalatteetti itti deebi awwal. Baabaa koo kan naa ta'u filadheeraan. Nayyee egaa akkas ta'e baatii sadii wamaan beeku hin gaafadhus hin gaafatamus eega jette gaafilee jettee namootaa walitti hin bubbu'in. Hin gaafatamu hin jedhe malee baaba nan gaafadha jedheera. Hin gaafatamu malee ammas nan gaafadha baaba. Yoo garuu baabaa kanan gaafadhu yoo namni siin deebisa naan jedhe. Eeyyamanii gaafadhu naan jedhani baaba. Sirraan fudhaa siin kennu jechuun immaa maayichaal naw. Tol ila sanammoo baabaa koo jaratti himaatii na gaafadhu naan jennaan hin gaafadhe an baabaa koo nan gaafatin yoo jedhan dhiisuu nan danda'a baaba. Nan dhiisa waan gaafattu addaan baafadhuuf tanuma jechuu barbaade reefi ayata quraanaa tokko ka eenyu jedhaattan tokko reef isheen isin himaniirani. Tole baabaa koo tole. Nabuula qawlu rasuulin kariimin jecha jedhu quraanni adeemsaa fi hiika mataa ofii qaba malee akka namoonni biroo itti hiikuu miti. Ammoo amantaani wal qeequuf wal jeequmsaan osoo hin taane bifa tasgabbiitiin bifa kabajaatiin walirraa bara yoo danda'ame bifa tasgabbiitiin mawdu'a tokko jechuun mata duree tokko qabattanii fakkeenyatti mata duree lee hedduu jira macaafaa fi quraanaan wal gaafattanii wal barsiisuu dandeennaan mata duree barbaadeen Khaalidii wajjin seenuu nan danda'a baabaa koo. Khalid ebalu son taane barsiisonni. Khaalidii mareen barbaadu baabaan. Sanayyuu ila ammas yoon eeyyamamne baabaa dhiisuu nan danda'a. Bilbilee fi dubbisi Khalidini an Khalid meet Khalid nun argine yoon inni tan akkasumatti dhaaba. Asu akkamaadha. Dhaqee mana koo inayyamaa nan deemaa sinan kabajaa naa jiraadhaa baabaa koo. Tole ayyaayye. Tole baabaa koo tole. Kottaa ijoollee mana koo. Awwal hin deemin. Awwal gaafii. Wallahi salphiidha. Amantii ofii utuu hin ibsatin kutee. La haa deemu dhiisa. Nama tokko nama eenyu tokko waliin haasanii amma nama gurbaan kun yoo ati qabuuf taate uguri si harkaa dheessa. Yoo ati dhiisuuf taate gaafii si gaafata. Nama akkana kana guddaa waliin atakaaraa godhuunis akka kiyyatti natiijaa fida jedhee yaadu. Sababiin isaa yoo ati waa isa gaafachuuf taate hin barannee baatii sadii na eegaa jedha. Baatii sadii hin dubbadhu jedha. Yoo achi garagalee ammoo ofii isaatii waan ofii fedhe gaafata. Waan fedhe isaa waan ammoo waa jechatti diruu yoo ammoo hiika mareef abbaan caalee hiikaaruuf sun isaa abadan hin galuuf. Sababiin aqwaalaa fi qawlii jechaaf jechoota kana maal akka ta'e walii jechi isin hiikaa turtan sun eenyu gala nama galuuf gala nama hin galle hin galu. Awqoo itanyaa madfi bitokko isaa hin dassam karaa gabaabatti. An ammoo asuufiif illee ijoollee teenna guutuu komii badaa irraa qaba. Haguma abduu seenuu baatu maali komiin isin qabdan
nama guyyaa kaleessa rabbii waakkate rabbiin jiru jedhe inuu dachii jimmaatitti rabbiin galcha jedhaaru waliin geemii taphachuun keessan duniyaan nama akkanaa kana waliin taphattaniif manni keessanis barakaan argatu karaa gabaabatti warruma ofii waliin haa taphatu deebeemi achi deebeemi yaamicha godhaniif sheekoleen yaamicha gooneef tana durallee mana ustaaz mana eenyu mana Khalid immoo mana eenyu ustaaz gaafas waliin jirraayyuu yaamicha gooneef guyyaa sanillee nu didi akka eenyu tittillee gooneef akka dhuunfaatittillee gootaniif dadhabdan walaakin warri geemii isa waliin taphataattan warri gastii seensitanii qoosaa garagaraa qoosaattan warri ammoo waan garagaraa waliin taphataattan gurbaa kana waliin ani rabbi sodaadhaa jedhee isinidha sababbiin isaa waa sadi tokkoffaa nama rabbi waakkate aduwwii rabbii nama rabbi hin jiru jedhe nama hagaadhaa kijibarra jira jedhe nama hagaadhaa jireenya kijibaa jiraataa ture haatini abbaan kiyya jireenya kijibaa irratti du'an jedhe adha nama kana waliin geemii taphachuu keessan baay'ee tokko isin gadde akka abbaattii fi akka ijoollee tiyyaatittillee akka islaamaatittillee akka abbaa amantaa islaamaatittillee maali jennaan nu nama rabbiif jecha nama rabbitti kafareetiin jedhe alhubbu lillahi walbugdu kadhaalika jaalalli irrallee rabbiif jibbaanillee rabbiif ta'uu qabu tokko kana lammaffaa warri dandeettii hin qabne yoo inni waa isin gaafate deebin deebisinaafi deemi ustaazan gaafadhu jedhaani ustaazan hin jiraanne barbaadu na bira haa dhufu abbaa caalii bira haa dhaqu ustaaz abu muwaaz bira haa dhaqu ustaaz farhaan bira haa dhaqu mashaayikan guutaniira nasir waan hin beeknetti seentanii isa waliin mataa ofiin dhukkubsina ammoo amaanaan an jedhu yoo jiraate waa sadi tokkoffaa beekumsaan alatti mu'aaradaadhaaf hin dhihaatina muqaaranaan adeemsa mataa ofii qaanaa mataa ofii qaba anama muqaaranaa maaf dheessa hin beeku yoo dhugaa dubbannee ilmi biraatiin abbaa caaliin tara barsiisuun hin tara fatu an taruu danda'a isinii galaami walaakin tana rabbitti isaanii kenne isuma kana akka itti wal gichisiisan quraanuma an beeku kana mazaaf guddisiin iddoo waliif fidanii inni isaattu danda'a namni waan hin beekne hin beeka jechuun salphina tokko kana akkasi fudha ijoolleen teena shamaraallee tadardaraallee maaleesh diinii akka jaalattan isin beeka diinii keessaniif akka quuqamtan hin beeka walaakin diinii kanaan mormachuudhaaf beekuu qabna yoo hin beekinoo nama beekutti achi ofirraa dabarsutu nurra jira malee kanaan akka eenyu jedhu mara caalaa ana wal musammaati awwal musammaa hin beekan mucaa kana dheengaddu haga akkuma inni dhalatee akkuma inni beentee ta'e kan argeen an obboleeyyan beeka malee san beekan haga argetti ammoo garaana nyaate maali jennaan osoo beekeetu mallee kafare amma isinii galaami amantama kana osoo beekee namni kun baratee hin jiru quraan hin baranne hadiisa hin baranne mazaaf guddisii warraa dubbisee hin jiru ofii ammoo dhugaa argadhe jedhee waan biraa keessa jira maybe anamma waa lama fudha waan kan የሆነ ሚዲያን ኩን የራሱ አካሄድ አለው ግርግር ይወዳል አንዳንድ ጊዜ ሰንተኢን አለ ጀደ ኤጋቱር አምርሯል ሲያየው ሱም አይደለም ግርግር ሰለ ተይና ጀድ ሰንት ለንጅር ገረብራ ደሙጀር ወሉማ ገለት ilmanti yanamni wal dhageenna qarallee waliin waan gurguddaalee dalagaa siin baaneerra waliin rakkataa kennallee gargaaraa baaneerra ammallee wal dhageenna jedhee abdii qaba hundi keessanuu yoo geemii barbaadan nama kana ammoo gastii irratti ol baafnee waliin haasof yoo waliin kolfin nama kana gastii irratti ammallee geemii yoo waliin taphan nama kana ammallee yoo puushii goonu qabeenya kanarraa akka rabbi nu gaafatu beeka. Kan akkanatti ilaalladhaa isiniin jedha isin jaaladhaa isin kabajaa naa ulfaadhaa naa galatooma asuu galatoomi mucattii teenna muraada kee rabbi sii haa ga'u ustaaza kiyya Sheekh Muhammad Hassan muraada keessa rabbi haa ga'u hunda keessanuu obboleeyyan kiyya Iisaallee kennaallee hafarso kiyas hunda keessanuu Abdii Ali Ahmad
ورجال خنا جرتن نما كما فوي كسغنتا خنا رترتن مر كيسنو توكو كيسنين وان سيريا دربين سني هاغوتو كيستو اسوتي ياتيني والنار اللي قدام بيت يوني واسقافه ديبي سو في الله هنديبني توكو لما فامله جيمي اللي ولين اللي انتبتيني صدفا غستي اللي سنسفتي ولين اللي يوني واسقافه تقارن سنجنا مال جنان نمو هغا بكم سوان دن دورا حجتا غرشي كولي رك جراني وبربادي امو شي كولي رك شي كولي ولين هدبتو هاغا فتو شي كولي رك تدي بسمبيكني تاني سنين جرانا والفاد غلطوما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فادا. أيوة. ناو الفرد اللي أنا كي أنا كبجمتو. أبشر بابا أبشر هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جولين غير إسلاماتي ورفتن الله وردرومان أمانتي إسلامكم مرتلتني رتي قدتن الله. عندهم تكيسني نما وجهنا صفتن نما بورا سواتير أبتاجرو بيكون كيس مرتي سارا